Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan manatti isin haa ga'u jecha guyyaa har'aa egaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti argamneetudha kan nuti jirru. Egaa sababiin as keessatti argamu keenya ammoo duula biqiltuu dhaabuu kutaa magaalaa Shaggar gaggeessaadha kan jiru. Egaa akka kutaa magaalaa Shaggaritti biqiltuuwwan miliyoona ol dhaabuudhaaf kan karoorfame haalota tokko tokko isin daawwachiisa nu waliin tura ammoo kan isin hin jedhu ani Lubee Girmaatii gama ogummaa kaameeraan ammoo daawwit tashoomee nufaana tura turtii gaarii nu waliin qabaadha. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan duula biqiltuu dhaabuu gaggeessan. Adoolessa torba bara 2016 jiraattonni bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan hojii hashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuudhaaf qindaa'uun duulaan biqiltuu dhaabaa akka jiran dubbatan. Sagantaa dhaabbii biqiltuu kana bakka hooggantoonni magaalaa kutaa magaalichaa fi hawaasni bal'aan argamanitti sirna miidhagaa ta'een ganama sa'a 12 irraa ba'uudhaan akka eegalanii hubachuun danda'ameera. Baran akka kutaa magaalichaatti manneen barnootaa, qe'ee qonnaan bultootaa fi namoota dhuunfaa dhaabbilee amantaa, waarshaalee fi kanneen biroo keessatti biqiltuu gosa garaagaraa 700 fi 15,000 caalu dhaabuudhaaf karoorfame keessaa biqiltuu gosa garaagaraa adoolessa torba biqiltuuwwan 200,000 fi 23,000 fi 595 akka dhaabanii bulchaan bulchiinsa magaalichaa obbo Kifilee Calqabaan ibsanii jiru. Guyyaa irraa qofa hangammaatti dhaabuudhaaf kan karoorfan gara biqiltuu 700 fi 15,000 yoo ta'u guyyaa irraa qofa biqiltuu 200,000 fi 25,000 dhaabuudhaaf kallattii adda addaa saayitoota gurguddaa 6 irratti jalqabnee jirra. Bara kana biqiltuu dhaabnu keessaa harki 90 ol kan ta'u biqiltuu nyaataaf oolan akka ta'e kan heeran yoo ta'u dabalataanis biqiltuun dhaabamaa jiru faayidaa hunda galeessa ta'e fiduudhaan dinagdee keenya cimsuudhaan dhiqama biyyoo ittisuudhaaf madaala uumamaa eeguuf gumaacha guddaa akka qabu itti aanaan mana qopheessaa magaalaa Shaggar obbo Caalaa Lammiin ibsanii jiru. Guyyaa har'aa qofa biqiltuu bosonaa miliyoona 1.2, biqiltuu miidhaginaa miliyoona 3, biqiltuu nyaataa kuduraaf muduraa miliyoona 1.8 akka magaalaa Shaggaritti walumaa galatti biqiltuu miliyoona 6 hin dhaabna jenneetti karoorfannee itti deemaa jirra. Kun kutaa magaalaa hundarrattuu karaa wal fakkaataa ta'een guyyaa har'aa jalqabamee jira. Waliigalatti akka magaalaa keenyaatti bara kana sagantaa ashaaraa magariisuutiin miliyoona 14.5 hin dhaabna jennee karoorfannee qophiin barbaachisaa ta'e akka magaalaa keenyaatti karaa duulaa fi karaa hirmaannaa ho'aa ta'een akka itti fufuu danda'uuf jalqabnee jirra. Biqiltuun guyyaa har'aa dhaabamee fi gara fuulduraatti itti fufiinsaan dhaabbatee aga of danda'ee tajaajila kennuu eegalutti qooda fudhattoonni fi deeggartoonni qonnaa kamuu uummanni keenya hundi kunuunsa taasisuu akka qabanis dhaamanii jiru. Hin dhaabna kan dhaabne immoo hin kunuunsina kan kunuunsine immoo firii isaa arguuf kan hojjennu waan ta'eef irra deddeebinee hojii boonsaa gaarii ta'e kana keessatti hirmaachuudhaaf fedhii fi kaka'umsa ofiitiin dubbicha karaa ajandicha isinii galee bakka kanatti argamuu keessaniin guddaa isin galateeffachaa. Akka magaalaa Shaggaritti baran biqiltuu gosa adda addaa miliyoona ol dhaabuuf xiyyeeffannoo addaa itti kennuudhaan qindoominaanis hojjetamaa jira. Tolee baay'ee galatoomaa kabajamoo mee barana biqiltuu meeqa dhaabuuf karoorsitanii meeqammoo dhaabdan meeqarra jirtu? Barana biqiltuu gara 700 fi 15,000 dhaabuuf karoorfanne hangammaatti naannoo biqiltuu 300 dhaabnee jirra. Torbeewwan kana biqiltuuwwan hafan akkaataa karoora keenya dhaabnee kan xumurudha. Egaa akka beekamu bara baraanii biqiltuun madaalaa miti kunuunsu isaarratti gahee keessa nagam ba'attanitti. Kunuunsa isaa waliin wal qabatee hanga danda'ame tooftaan nuti fayyadamne dhaabbii dirree irratti qofa dhaabbatamee kan deemamu sirni itti gaafatamummaa kan ittiin diriirre akka hin taane muuxannoowwan baroota adda addaa dhaabuurraa barreerraa kaanee baay'ata guddaa humna nama baay'ee qisaasamaa jiru. Eega qisaasamuun isaa hin hojjennu karaa hiika qabu dubbii kan ilaallee fooyyessuu qabne illee bakki hundi saayitiin hundi kaankaansaa kan dhaabbileen mootummaa fudhatanii saayitiraanii fudhatanii akka hordofan kaankaansaa immoo kutaa magaalaa keenya bal'aa industirii investimentii bal'aa jirudha. Dhaabbileen
girenerii kana keessatti akka dhaabbatu tokko miidhagina magaalaa Sinigaa karaa biraatiin hordofuu to'achuu kunuunsuufis mijataa waan ta'eef tooftaa kanaan kutaa magaalaa keenya keessa deemaa jirra. Kan barreen gaddaas yoo ilaalle latiinsi isaa baay'ee gaariidha. Sababni isaa abbaa waan qabu xiqqoo hanqinni kan mul'atee fi akka rakkootti ilaalle bosona uummataa keessatti biqiltuuwwan dhaabne biratti naannoo sana cuufnee eeguu dhabuu keenya biqiltuun qisaasee jira. Baran immoo isa karaa fooyyessuu dandeenyu waldaalee adda addaa dhaabnee waan kana akka kunuunsaniif karoorsinee hojjechaa jirra. Baraa baratti wagguma waggaatiin muuxannoon haaraa baratama. Tooftaan adda addaa fudhatama. Hojiin ashaaraa magariisuu kun haala gaarii irra jira. Biqiltuuwwan dhaabne hedduun isaas qabatee kunuunfamaa jira. Kanaan gammachuu qabna. Garuu caalaatti ammas hordoffii itti fufiinsa qabu akka barbaadu irraa barannee jirra. Aga ammaatti mee biqiltuuwwan gosa akkamiitu dhaabbachaa jiran? Egaa ammaatti tokko biqiltuuwwan miidhaginaaf oolanidha. Kan amma rood saayid girenerii irratti ilaaltu kun daandii biratti waan ta'eef biqiltuu akkanaa kan dhaabaa jiru tokko yoo guddatan gaaddisa akka ta'an. Lammaffaa ijoolleen namni barbaades bakka akkanaatti boqotee xiqqoo qilleensa fudhatee akka deemuudhaaf. Dhaabbilee adda addaa keessatti kan akka abukaadoo, maangoo, appiliis dhaabuu jalqabnee jirra. Manneen nama dhuunfaa mooraa isaanii keessatti biqiltuuwwan nyaataaf oolan akka dhaabbatu cimsinee itti deemaa jirru. Kanaanis haala gaarii irra jirra. Gaaffiidhumaan sin gaafadha. Mee kan baranaa kan bara darbirraa wanti adda godhu ni jira? Egaa kan baranaa wanni bara gaddaarraa adda godhu jennee qaban tokko hojichi itti fufuu isaati. Sochiin dammaqinni ilaalchi hawaasni hojii kanaaf qabu baraa baratti fooyya'aa dhufeera. Lammaffaa waan addaa kan goone baroota darban keessatti biqiltuu nama bosonaa iddoo adda addaa irratti dhaabaa turre. Barana garuu iddootti nyaataaf oolu nyaataaf akka oolu karaa miidhagina magaalaa eeguu danda'uun abbootii qabeenyaa bal'inaan hirmaachifnee rood saayid qarqara daandii irratti misoomsuu jalqabneerra. Kun adda isa godha. Adda gochuu qofa osoo hin ta'in qulqullinni magaalaa keenya sadarkaa isaa fooyyessuu jalqabeera. Ijaaf karaatti miidhaguu danda'u waan jalqabne kun cimee itti fufnaan magaalaa miidhagni ishii gaarii fi hawwattuu taate ijaaruu keessatti gahee isaa taphata jedhee yaadannaa. Wanni addaa dhaabbileen investimentii saayit pilaanii hojjennee fuuldura isaanii irratti akka hojjetan manneen qorqorroo daandii irra jiran kan hundi xaragnee siqsinee jirra. Lafa sana irratti immoo akkuma ilaaltu marga dhaabuu biqiltuuwwan gosa adda addaa dhaabuudhaan hojii miidhaginaa bal'inaan hojjechuun hojii addaa godheetan lakkaa. Baay'ee galatoomaa. Ulfaadhu fayyaa. Ani Bareechaa Barraan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa kutaa magaalaa Galaani. Akkuma argaa jirtan akka kutaa magaalaa keenyaatti buufataalee fayyaa sadii qabna. Buufataalee fayyaa sadii qabnu keessatti hojiin ashaaraa magariisuu akkuma jirtu ta'ee bara kana immoo inisheetivii mootummaan keenya Sky irraa kaanee akka waajjira fayyaattis immoo kallattii waajjira fayyaa magaalaa Shaggar kallattii inisheetivii kana fudhatee isaan nu dabarsaniin buufataalee fayyaa keenya sadan keessattuu biqiltuu babbareedaa dhaaburra dabarree amma immoo bara kana barreen gaddaarraa kaasnee bara kana immoo haayilii biqiltuuwwan nyaatan dhaabaa jirraa jechuudha. Isaan kana keessaa akkuma amma argaa jirtan kana buufata fayyaa Tulluu Gurraachaa keessatti argamna. Buufanni fayyaa Tulluu Gurraachaa keessatti yoo xiqqaate bara kana biqiltuu nyaataaf ta'an gosa sadii abukaadoo, paappaayyaa fi maangoo dhaabnee jirra jechuudha. Kanarraa ka'ee faayidaan argamu akkuma silana kaaste faayidaan biqiltuu nyaataa dhaabuurraa argannu waan lama argannaa jechuudha. Tokko nyaata madaalawaa akkuma beekamu nyaata madaalawaa kana argachuu dandeenya. Fayyummaa namaatiin wantoonni gahee guddaa qabatan keessumaa kan akka paappaayyaa yoo fudhatte fayyaa namaatiin waan bal'eedha. Maangoon akkasii abukaadoon akkasii kanarraa ka'ameetu ga'a. Buufata fayyaa keessatti buufata fayyaa biqiltuu babbareedaa dhaabuu qofatu hin taane biqiltuu nyaataaf ta'u yoo dhaabate hawaasni tajaajila fayyaa buufata fayyaa keenya keessa dhufu tokko itti bashannanaa, lammata immoo biqiltuun kun yeroo inni gahu nyaataas bashannanaas tajaajila fayyaa asirraa nurraa argachaa deemuu danda'a waan jedhurraa giddu galeessa godhanneetu kan dhaabuu kan kaane. Buufanni fayyaa keenya qofatu hin taane hawaasni naannoo keenyaa kutaa magaalaa keenyaa biqiltuuwwan amma barreen gaddaa barrootanii ashaaraa magariisaa kallattii PM keenya nu ka'an irraa kaane waan baay'ee hojjechaa turreerra. Parsantiin hammi dhaabni sun hin dhaabatan jedhamu maalirraa ka'amee kunuunsa barbaada jechuudha. Yoo kunuunsa biqiltuu jechuun ijoollee kunuunsite malee guddachuu hin danda'an. Laayik akkuma kana yeroo kana kunuunsitee akka horiin achi keessa galee hin caccabsine akka lukti namaa hin caccabsine yoo goote biqiltuun kun
waan barbaadame ga'uu danda'a. Garuu uummanni keenya immoo kanarraa ka'ee amma fakkeenyaaf bara dura dhaabnuu fi barrootan lamaan sadan kana asitti immoo namni xiyyeeffannoo itti kennee ofii isaatii barmaatilee godhateera jechuudha. Bara baraan ashaaraan magariisaa yeroo jiini kun akka dhaabatu hawaasni keenya beeka. Yeroo calqabnu garuu baastee amansiistee amma dhufutti garuu haganuma kanas immoo maaltu ta'a behavioral change naannoo sanatti jiru isa bara duraarra amma namni biqiltuu dhaabe sana kunuunfachuu akka argitee ta'ee kana natu dhaabbatee kana dhufee laadhaa kan jirudha gahee jira waan ta'eef sadarkaa kanaan immoo hawaasa keenya hubannoo bal'aa kenninee fi yeroodhaan yoo waan jenne kana caalee eeguu danda'a. Gara buufata fayyaa keenyaatti yoo dhufne nuyi akkuma argite dallaa qaba. Dallaa qabaachuuf haa ta'u hin taane immoo nuyis caasaanii kunuunsa biqiltuu kan jedhu jira. Inni qacaramee jira guyyaa guyyaan wantoota biqiltuu kana barbaachisan bishaan yeroo bonaa bishaan obaasuudhaan figii yookiin immoo xaawoo isaan barbaachisan itti godhee xaawonnaan siin jedhu kanneen akka naachuraal ta'an jechuudha. Isa figii kanatti godhee akka inni dafee guddatu. Akka inni dafee firee kennuu danda'u gochuu keessatti ijoolleen kanaan madaalamanii qacaramanii jiran waan ta'eef immoo inni guddaan immoo akka waajjira fayyaatti nuyi isin hordofana. Manni kun immoo daayreektara mataasaa qabaan isa hordoffii kennee eegsisaa jechuudha. Kanumaan immoo buufata fayyaa keessatti wanti adda godhu inni dipaartimentii 5-6tu jira. Dipaartimentiin garee fayyaa maatii jira. Dipaartimentiin laaboraatoorii jira. Dipaartimentiin dhibee deddeebi'uu jira. Maal godha PHC daayreektariin hiree kennaafi jechuudha. Isaan madaalamu torbeedhaan qulqullina mooraa keessaa hin taasisu. Yeroo qulqullina mooraa keessaa taasisan dipaartimentiin laaboraatoorii kan isaa sana qulqulleessee bishaan obaasee kunuunsee kan ogeessi kunuunsirraan alammoo ogeessi mataa isaatiin bahee torbeedhaan mooraa qulqulleessa waan ta'eef kana gochuu kana keessatti kan keenya keessatti badaa rakkoo ta'an jennu hin qabnu. Garuu akka waliigalaatti maanni wanta asirratti beekamuu qabu buufata fayyaa keessatti kana yeroo gootu faayidaan isaa waan guddaadha jechuudha. Faayidaa guddaa kana immoo qixa barbaadameen gochuudhaaf biqiltuun kun waggaa 3tti kan haayibriid kan ta'e jechuudha. Itti daakkalan waggaa 3tti waggaa 3 booddee yoo dhufte amma baay'ee buufata fayyaa galaan keessa ammatu akka carraa dhaqxee maangoonii waggaa 2 kana dhaabne qabatee ittiin jigaa jira jechuudha. Tarii suura isaas erguu hin danda'a waan baay'eetu jira. Yoo kunuunsitee itti gammadda. Dhala kee godhattee akkuma biqiltuunis immoo yeroo kunuunsitee inni firii argatee firii isaarraa argattu laayik kana fakkaata waan ta'eef kunuunsa barbaada jechuu barbaade. Gosa nyaataa irratti xiyyeeffachuun fayyummaa namaatiif. Fayyummaa namaatiif fakkeenyaaf amma vaayitaaminii irraa argattaa, abukaadoo irraa argattaa, vaayitaamin C argattaa, vaayitaaminoota qaama guddina keenyaatiif ijoollee keessumaa daa'immanii barbaachisan haadha ulfaatiif barbaachisu warroota sirna nyaataa keenya illee nu eeguu danda'an sirna dhangala'insa dhiigaa keenya nu eeguu danda'an kanneen akka paappaayyaa yoo fudhatte maangoo yoo fudhatte waan benefitiin isaa guddaadha waan ta'eef buufata fayyaa keessatti kana yoo goone nurraa baratee immoo hawaasni immoo gadi bahee hawaasni mana isaa keessatti yoo dhaabbate mana isaatti harvesti godhatee argachuu danda'a waan ta'eef wantoota qarshiidhaan bitachuu hin dandeenye har'a yoo impilaantii godhe boora ofuma isaatii ciree nyaatee fayyummaa isaattiin eegsifachuu danda'a kan jedhu kallattiin nu kaa'amis nuyi immoo impilementii gochaa jiru isa kana waan ta'eef. Isinis baay'ee galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhaadannoo guyyaa har'aa ashaaraan keenya har'aa galaa dhaloota egereeti jechuudhaan dhaadannoodhaan ashaaraa magariisa dhaabutti turanii kan egaa ammatti daawwachaa turtan egaa kana fakkaata ture akkuma beekamu torban kun torban itti duula biqiltuu dhaabuu gaggeeffamudha. Haalota tokko gaa sin daawwachiisaa si waliin turreerra aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha deebinee qophii kan birootiin aga wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa ta'a.